yeroo haadholiin boo'an inni isaan waliin boo'am, yeroo daa'imni dhukkubsattu inni ciisee rafum, yeroo namoonni abdii kutatan inni abdii isaanii ta'am. Baatii tokko keessatti birrii miiliyoona 30 walitti qabuun namoota 5 gara biyya Indiitti yaaluuf ergeeram. Har'a garuu namni namootaaf dhaabbatu sun ofiisaayyuu dubbachuu hin dandeenye. Maaster Abinet Kabbadee eenyudha? Maaliif uummanni hedduun isa jaallata? Dhibeenni dubbachuu hin dandeenye sun maalidha? Mee hanga xumuraatti nu waliin turam. Akkam jirtu hordoftoonni Eebaa Broadcasting, warreen maatii keenyan ta'een ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qabdan nuuf ka'a. Share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Maaster Abinet Kabbadee nama maqaan isaa hojii gargaarsaa fi namoomaa waliin hidhata cimaa qabudha. Inni nama qabeenya isaa uummataaf kennu, nama yeroo isaa namootaaf oolu, nama ofiisaa caalaa rakkoo namoota biraaf dursee ilaaludha. Namni kun mootummaa miti, dhaabbata guddaa miti. Garuu garaan isaa mootummaa fi dhaabbata guddaa ni caala. Baatii tokko qofaatti birrii miiliyoona 30 walitti qabee namoota 5 dhibee hamaa qabaniif gara biyya Hindiitti yaalaaf erge. Kun hojii salphaa miti. Hojii namni dhuunfaa tokko hojjechuuf sodaatudha. Garuu inni hin sodaanne. Sababni isaa tokko qofaadha. Innis namoomaadha. Yeroo miidiyaa waliin turtii taasise jecha garaa namaa tuqu tokko dubbate. Haadholiin Itoophiyaa waaqanaaf kadhadha. Jechi kun humna isa keessaa ba'ee dhufe gara uummataa keessa seene onnee kumaatamootaan lakkaa'aman boochisedha. Namni yeroo hundaa namootaaf kadhatu amma immoo ofiisaaf kadhannaa gaafate. Maaster Abinet amma dubbachuu hin danda'u, rakkoo fayyaa hamaa keessa jira. Garuu wanti beekamu tokko qofaadha. Rakkoon isaa salphaa miti. Sababni guddaan tokkodha. Inni nama dhugaadha. Inni sobu, inni of hin tuulu, inni faayidaa ofiif hin barbaadu. Nama beelee wajjin ni nyaata, nama boo'e waliin ni boo'a, nama dhukkubsate waliin ni kadhata. Har'a Maaster Abinet sagalee dhabee jira. Humni isaa hir'atee jira. Garuu hojii inni hojjete hin dhumu, hin badu, seenaa ta'ee ni jiraata. Yoo ati nama gargaaru jaallattu taate, yoo ati namoomaaf dhaabbatu taate, yoo ati hojii dhugaa jaallattu taate, dhimmi Maaster Abinet Kabbadee si ilaallata. Tokko waaqa isaaf kadhadhu, 2 sagantaa kana sheerii godhi, 3 namoota biraan ga'a. Namni namootaaf dhaabbatu uumaan isaaf haa dhaabbatu. Egaa dhimma obboleessa keenya Maaster Abinet Kabbadee irratti hundi keenyayyuu sheerii goonee wal geessisuu qabna. Dhimmi Maaster Abinet dafee furmaata argachuu qaba. Yeroo haadholiin boo'an inni isaan waliin boo'am, yeroo daa'imni dhukkubsattu inni ciisee rafum, yeroo namoonni abdii kutatan inni abdii isaanii ta'am. Baatii tokko keessatti birrii miiliyoona 30 walitti qabuun namoota 5 gara biyya Indiitti yaaluuf ergeeram. Har'a garuu namni namootaaf dhaabbatu sun ofiisaayyuu dubbachuu hin dandeenye. Maaster Abinet Kabbadee eenyudha?